السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتن كبجمتودا جالتمتوني هردفتوني برسيسا روما الحمد لله يعني نجاكوت نجاني هي هنجار الله كبجارا بك جرتن مرت نجاو دعوتهم كي فيديو ركن كيستي ونين اسم برسيسو فيسبوكي كيسن اسم ملي يونمني برودا سني ولي فايدة مترات حالا بيكو دندي سني فيها كسمة يونمني برودا كان سني ولي فايدة متجرات تاه ناو فيسبوكي كيسن سني ولي فايدة متروسن فيسبوك كيسن كيسا باسو دندي سني اسم برسيسو egaa daawwattootaan kiyya gama barumsaatiin darbuun duratti warroonni yuutuub chaanaala keenyaaf haarootaa tan baga nagaan dhuftan jechaa barumsa dabalataa argachuudhaaf chaanaala keenya sabiskiraayib godhachuun dirqamadha. Yeroo sabiskiraayibii gootan barumsi asirratti dabarsinu guyyaan nama dura akka simbira ga'uuf mallattoo notifikashinii kana kilikii itti godhaadha. Achi booda ool fayyadamtoota irra kaayyadhaadha. Barumsi keenya yoo isinitti tolee isin gammachiise viidiyoo keenya laayik sheer gootanii namoota baay'ee biraan ga'uun dirqamadha. Egaa gamanummaan hanga barumsaa isin dabarsaa hanga xumura viidiyoo kiyyatti obsaan afaana turaan hordofaa isiniin jedha. Hayyee daawwattootaan kiyyaa isin malee namni biroodhaa feesbuuk keessan isinii waliin fayyadamuutti jiraatu haalli beekuu dandeessan feesbuuk keessan irra galtanii achi booda sarara sadii kanarratti kilikni gootu achi booda sira gadanii gootu siiting in the private kan kilikni gootu ammallee siiting iska jedhu kilikni gootu ammallee paaspoort inda security ka jedhu kilikni gootu ammallee asirratti argatan jechuudha isinii galee asirratti CO ka jedhu kilikni gootu egaa achi booda haala kanaan feesbuukii bilbila feesbuuk keessan keessa jiru hunda isiniif baasa jechuudha bilbila keessan malee bilbilli biroodhaa yookiin namni biroodhaa bilbilli nama biroodhaa feesbuuk keessan keessa yoo jiraate yookiin isinii waliin fayyadamtu jiraate haala kanaan isiniif baasa jechuudha asirratti akkuma argaa jirtan feesbuuk kana keessa kan jiru nama lama jechuudha yookiin bilbila lamatu jira jechuudha maqaa bilbila lamatu jira jechuudha kanaafuu haalli itti adda baafachuu qabdan jechuudha yoo maqaa bilbila keessanii malee maqaan bilbila biroodhaa as keessa jiraate feesbuuk keessan san namni isinii waliin fayyadamuutti jira jechuudha isinii galee asirratti akkuma argaa jirtan jechuudha bilbila lamatu jira jechuudha tokko itinee nutalaatintu jira ammallee galaskii SH Plus jira jechuudha isinii galee kanaafuu amma bilbila kiyya kana namni biroodhaa na waliin fayyadamuutti jira jechuudha isinii galee asirratti waan beekuu qabdan jechuudha egaa bilbila biroodhaa bilbila keessan malee as keessatti bilbila biroodhaa maqaa bilbila biroodhaa argitan jechuudha namni isinii waliin fayyadamuutti jira jechuudha kanaafuu haalli amma itti baasuu dandeessan jechuudha nama feesbuuk keessan san isinii waliin fayyadamuutti jiru san haalli itti keessaa baasuu dandeessan asirra gadanii buutanii asirratti log out hajoo kana kilikni gootu achi booda ammallee log out kilik gootu achi booda haala kanaan keessaa baasuu dandeessan jechuudha isinii galee amma kanoo tokko qofatuun kan jira jechuudha 32 qofatuun kan jira jechuudha amma akkuma argaa jirtan jechuudha isinii galee SH Plus sun keessaa bahee jira jechuudha isinii galee amma yeroo haala kanaan keessaa baaftanii raawwatan jechuudha as jalatti change passport ka jettu ni jirti irratti kilikni gootu achi booda haala kanaan filannoo sadii isiniif ka'a kan awwala irratti paaspoortii duraan fayyadamaa turtanitti guuttanii kan lamata irratti immoo paaspoortii haaraa itti uummachuu qabdan jechuudha akka namni sun deebi'ee ammallee feesbuuk keessan irra galee isin waliin hin fayyadamneef paaspoortii jalaa jijjiirrachuu qabdan jechuudha isin galee furmaan jiru kana qofaadha amma akkuma asirratti isin jee gama olii kanatti paaspoortii kan duraan fayyadamaa turtan guuttanii gama gaditti immoo paaspoortii haaraa itti uumte jechuudha ka gadi kanatti illee ammallee paaspoortii haaraa uumtan kan itti deebitan jechuudha isin galee achi booda save changes kilik gootanii haala kanaan paaspoortii keessan jalaa jijjiirratanii jirtanii namni sunni isin booda deebi'ee feesbuuk keessan san isin waliin fayyadamuu hin danda'u jechuudha isin galee haala kanaan namni biroodhaa yoo feesbuuk keessan isin waliin fayyadamuu jiraate beekuu dandeessanii akkasuma haaluma kanaan nama isin waliin fayyadamuu jiru san feesbuuk keessan keessaa baaftanii paaspoortii keessan jijjiirratanii feesbuuk keessan qubatti fayyadamuu dandeessan jechuudha isin galee egaa daawwattootaan kiyyaa isin galee jeetan abdii qabaa barnoonni keenya kanarraa asirratti raawwataa barumsa dabalataa argachuudhaaf viidiyoo keenya namni baay'een argee kan fayyadamu laayik sheer gootanii namoota baay'ee biraan ga'uun dubbatanaadha barumsa birootiin akka walitti deebinutti waan hordoftaniif galatooma.